Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa marsaa 20ffaan sadarkaa magaalaa Finfinneetti milkiin xumuramuu afayaa'iin mana maree magaalaa Finfinnee aadde Buzeenaa Alkaadir himan. Ayyaanni baranaa kun kan baroota darbanii caalaa bifa miidhagaa fi milkaa'inaan kabajamuun akka biyyaatti sadarkaa 2ffaa baaneerra. Kanaafuu baga gammaddan. Guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa milkeessuuf karooraa jalqabee hanga raawwitti hojii qindoominaa hojjetameen kaayyoo ayyaanichaa gurguddoo 4 milkeessineerra jedhan afayaa'iin mana maree magaalaa Finfinnee aadde Buzeenaa Alkaadir. Hubannoo heera mootummaa irratti jiru cimsuu, hojiilee miidiyaan walitti dhufeenyaa fi tokkummaa sabootaa, sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa jabeessuu, agarsiisaa fi baazaarii daldalaa akkasumas maqaa gaarii magaalaa Finfinnee dabaluuf hojiileen hojjetaman milkaa'aniiru. Manni maree magaalaa Finfinnee EMN dabalatee qooda fudhattoota milkaa'ina guyyaa sabootaa fi sablammoota Itoophiyaa marsaa 20ffaan miidhaginaa fi milkaa'inaan akka goolabamuuf dhaabbilee bulchiinsa magaalichaa gahee olaanaa baataniif sagantaa beekamtii kennuu qopheesseera. Ayyaanichi tokkummaa fi sabdaneessummaa Itoophiyaanotaa bifa calaqqisiisuun akka kabajamuuf hojii qindoominaa caasaalee nageenyaa, dhaabbilee miidiyaa, biiroolee garaagaraa gahee isaanii bahuu kan eeran aadde Buzeenan keessattuu EMN seenaa sabootaa fi sablammootaa afaanii fi sonooduulee fi sagantaalee hojjeteen gahee miidiyaa irraa eegamu bahateefis galateeffataniiru. በአዲስ ሚዲያ በኩልም የተሰሩ የገጽታ ግንባታ gama addis miidiyaa neetworkiin maqaa gaarii ijaaruu, hojii kominikeeshiniin wantoonni hojjetamaa turan milkaa'ina guyyaa sabootaa, sablammootaa fi uummattootaa keessatti gahee olaanaa kan qaban turan. Keessattuu hojiilee akka magaalaa keenyatti hojjetaman keessaa hojiileen addis miidiyaan hojjetame hojiilee ol ka'anii mul'atan keessaa isa tokko. Dhaabbileen badhaasaa fi beekamtii argatan gama isaaniitiin guyyichi akka milkaa'uuf gahee keenya bahanneerraa jedhan. ተማሪዎቻችን የህገ መንግስት ግንዛቤ እንዲያድግ barattoonni hubannoo heera mootummaa akka argatanii fi sirna dimokiraasii baraa akka deemaniif akkasumas ga'een isaanii heera mootummaa keessatti maal akka ta'u heeraa fi seera biyyaatti akka baranis sirnoota garaagaraa geggeessaa turreerra. Mana barnootaatii eegallee hanga magaalaatti marii hubannoo uumuu heera mootummaan wal qabate immoo gaaffiif deebii garaagaraan haala gaariin adeemsaa turre. Kana keessatti barattoonni hedduun hirmaataniiru. Kaayyoo ayyaana kanaa galmaan geenyeerra jennees amanna. ይህንን በዓል ስናስብ አብሮነትን አንድነትን ayyaana kana gaafa kabajnu tokkummaa jaalala hariiroo waldeeggaruu waliif yaaduu fi waliin biyya badhaate uumuu keessatti bu'aa akka qabaatu taasiseera. Kana malees walitti hidhamiinsa gabaa uumeera. Aadaa tokko akka baranii fi akka itti fayyadaman aadaa hedduun akka jiru kun immoo miidhagina akka ta'e uummata barsiiseera.